ተመልከቱ እቺ ፍሬንድሺፕ ይሄ ሁሉ ህንጻ ወለደች ይሄ ሁሉ ከዛ ጀርባ የምታዩት ህንጻ ምናልባት ከሁለት ዓመት በኋላ አንዱ ቢዩቲፉል ኤሪያ የሚባለው ያ ኤሪያ ነው መንገዷን ጽድት አድርገን አስፋልት አድርገን ወክወይ ካደረግን ልክ አውሮፓ አንዳንድ ኮዚ ቦታ የምናያቸው ነው Iddoo paarkii obbolummaa kana ilaala fuulduraaf iddoo baay'ee bareedaa namoonni miilan irra deeman ta'a. Piroojeektichi akkamitti akka wal qabatu isinitti argisiisa. Ilaala paarkii tokkummaa fi iddoowwan naannoo kana jiran ni beektu. Amma Inxooxxoo irraa kaasee haala kamiin akkamitti asiin akka wal qunname ilaaltu. አሁን ላሳያችሁ የፈለኩት ከውጭ ጉዳይ ጀርባ ከሳይንስ ሙዚየም እናገናኛለን ያልኳችሁ ተመልከቱ እንደዚህ አይነት በጣም ሰፊ ቦታ ሆኖ ተሰርቷል Amma isinitti argisiisu kan barbaade dugda duuba biiroo ministeera dhimma balaa irraa kaasee daandii muuziyeemii saayinsiin wal tuqudha. Akkuma argitan bal'ateeti ijaarame. Guyyaa 15 booda dinqii argitu. Miilanis irra deemamu. Konkolaataa lama wal cinaa dabarsa. Iddoo magariisaas ni qaba. Hanga dugda duuba gamoo Finfinneetti iddoo dhaabbii konkolaataa ta'ee jira. Manneen turan diignee mukkeen dhaabuun magariisa yoo itti uwwisne bosona sana waliin wal tuqsiifnee guutuun naannichaa bosona fakkaatee dhufa. Kana jechuun keessummaan tokko hoteela Sharaataan osoo boqatee akkuma nuti biyya alaatti taasifnu miilan callisee garana dhufee masara mootummaa deemuu danda'a. Iddichi waan bareeduuf naannuma kana ilaalee hangam akka geenyu ilaaluu danda'a. Akka kana duraa xuraawaa naannoo kana jiru waliin maalummaa biyya keenyaa hin madaalu. Duraan addabaabayii diiguudhaaf jaarsummaa hedduu ergina. Addabaabayichi keenyuma garuu diiguun rakkoodha. Amma immoo iddoon kun iddoo baay'ee bal'aa ta'etti jira. Iddoon amma mul'atu kun hanga guyyaa kurnan har'aatti hanga asitti diignetti jira. Asiin dallaa muuziyeemii saayinsiitu jira. Garuu hin bareedu. Namnis keessa hin seenu. Maaliif dallaan kun akka as taa'u ifa miti. Dallaa kana kaasati iddoo kana mukkeen dhaabnee namoonni kallattiin muuziyeemii saayinsii seenuun yaa daawwatan jalas taa'uun haara yaa galfatan jenne. Amma ilaala mukkeen kun akka itti bareedan. Bareedina kana cinaatti teessoon yoo jiraate daandii kana irra miilan deemaa masara mootummaa yookiin paarkii obbolummaa yoo deemtan achi irraa immoo gara addabaabayii masqalaatti yoo deemtan argitanii namni hangam tokko daandii miilan irra deeman hojjechuun qofa biyya ijaaruu akka danda'u. Dallaa ijaaruudhaan miti. Daandii banuu bal'isuu fi bareechuudhaan. Dallaa ijaaruu keenyatu nu ajjeesaa jira. በቀለለ መንገድ ሰው በወኮይ ብቻ ሀገር እየቀየረ ይላል ምን ካደረገ ስፔስ አይቶ ከከፈተ ካጠራ አይደለም እየገደለን ያለው አጥር ነው Iddoo kana argaa jirtu amma kan bareedu miti waan tokkoofu kan ooluu danda'u miti biyyeen isaas mijataa miti duraan akkamitti misoomsuu akka dandeenyu nuuf hin galle hin beeknu amma nuuf gale amma garuu barnoota waan arganneef waan nuu galeef naannoo kaaba biyya keenyaa dhagaa yoo of keessaa qabaates akkamitti bareechuu akka dandeenyu nuuf galees jira mijataa isa taasifna. በየቦታው እንድታስተውሉ የምፈልገው ወጣቶቹን ነው። አሁን ስለ ኢምፕሎይመንት ሲነሳ በየቦታው ስራ አለ። ነገም በመታየት በየቦታው ወጣቶች ይሰራሉ። Iddoo hundatti dhimma dargaggoota akka hin daganneen barbaada. Dhimmi caarraa hojii yommuu ka'u iddoo geessan hundatti dargaggoota dalagaa irra jiran argitu. Halkanis guyyaas ni dalagu. Kana jechuun namoonni hojii jaalatan jiru jechuudha. Tuffachuu hin qabnu. Har'a asitti dargaggoonni dhibbi hojii irra yoo jiraatan borus iddoo biraa kan biroo hojiin ni jira. Sirna ragaa walitti qabuun keenya dadhabaa yoo ta'es kunneenumatu walitti hidhamee guddina biyyaa dhugomsa. Waliigalatti hojiileen hojjechaa jiru misooma bu'uuraalee waan ta'eef bu'aa buusu qaba. Lammaffaa eegumsa naannoo waan ta'eef bu'aa garbiroos qaba. Sadaffaan walitti hidhamiinsa iddoo tokko gar iddoo biraatti waan nama geessuuf hiikoo garbiroo qaba. Wanta kana waan salphaatti hin ilaalina. Namoota naannoo paarkii obbolummaatti misoomaaf kaafne iddoo biraatti mana jireenyaa ijaarree laachuuf waggaa 3 nutti fudhate ture. Ulfaataa ture. Har'a keessummaan tokko hoteela Sharaataan yoo boqate galgala garas yoo ilaale paarkii obbolummaa arga. Garanas yoo ilaale kanuma. Garas yoo ilaale immoo muuziyeemii saayinsiitu mul'ata. Garas deemee masara mootummaa yoo seene immoo wanti as keessatti dalagame waan addaati. Iddoo aara itti galfatanii fi wanta daawwatan waan jiraniif isaan daawwata. Keessummaa sana barii gara Adawaa 00tti geessinee sana booda soorata asitti affeerree booletti yoo kan geessinu ta'e
ilaalchi inni Itoophiyaa kaleessaaf qabuu fi kanarraaf qabu tokko miti. እኛም ሁላችን ሰው ሀገር ሄደን ኢምፕረስድ የምንሆነው በእንደዚህ አይነት ስራ ስለሆነ እኛም ሀገር ቦታው እያለ nuti hundi keenya biyya alaa deemnee kan raajeffannuuf waan addaa ta'e miti hojiidhuma kana fakkaataniini. Biyya keenya iddoon osoo jiru namni dalagus osoo jiru naannoo hawwataa osoo qabnu ilaalcha nuti qabnuun duubattaaf. በቢሮ የጀመርነው በግቢ የጀመርነው እንዲህ ከተማውን እያደረገ ሲሄድ ይሄም እየተባዛ ሀገር እያደረገ ሲሄድ hojiin biiroo fi mooraa keessatti jalqabne akkasitti magaalatti ba'ee babal'achaa yoo deeme darbees gara biyyaatti ol guddatee waggaa 5 haa ta'u 20 yaa fudhatu labata jidduutti biyya bareedduu walitti hidhamiinsa qabdu uumuuf humna qabna. Nuti yommuu jalqabnu qeeqnis ni heddummaata maallaqnis hin jiru yeroonis hin ga'u ta'a waliigaluunis rakkoodha garuu ijoolleen keenya caalmatti bareechanii ni hojjetu. Jalqaba qorumsa jalqabaa arguutu ulfaata. Biyya keenyatti wanti haaraan yommuu jalqabamu rakkoodha. Amantaa illee simachuuf biyya kanatti rakkisaadha. Erga simannee fudhannee immoo duudhaa ciccinee qabachuu qabna. Kun waan gaariidha. አሁን እናንተ ኢትዮጵያን እየመራችሁ ያላችሁ ሰዎች amma isin warri biyya kana hoogganaa jirtan wantoota jalqabamanii fi qorumsoota nu qunnaman abdii gara fuulduraa jiru waliin ilaaluu qabdu. Qorumsi kamuu hangam baay'atanilleen ashaaraa keenya kaayoo deemne namoota hojii qabatamaan geeddaruun ni danda'ama. Lammata namoonni kana arguun nu gargaaruu jalqabu. Akkuma jalqaba jedhe iddoo itti namoota harka qalleeyyii itti gargaarre sana yoo fudhanne namoonni biroo osoo nu hin gargaarre osoo cinaa keenya hin taane hanga kana hojjechuu hin dandeenyu ture. Isaan nu gargaarran hojicha milkeessine. Mootummaa irraa lafa kutuun iddoowwan misooma bu'uuraaleen wal qabsiifnee milkeessine. Sana jijjiirree garuu ofiif hin jenne uummanni akka itti tajaajilaman taasifne. Kunis uummanni caalmatti seenaa isaa akka hubatu kaleessa hubatee akka deeggaru isaan gargaara. Iddoowwan abbootii qabeenyaa irraa fudhannes ni jira. Fakkeenyaaf Miidrook irraa iddoo sana abbootii qabeenyaa garbirootiif hin laanne deebisneet misoomsineet hoteela Sharaatan matuma isaatti simboo garbiroo idaane. Biyyis akka itti tajaajilaman taasifne hojiiwwan akkasii baay'isaa yoo deemne biyya jijjiiruu keessatti ga'een hojiileen kunneen qaban akka baran nu gargaara. ቦሌ መንገድ በነገራችን ላይ የቆሙ ህንጻዎች ነበሩ። ግለሰቦቹን ከተማው አነጋግሮ daandii boolee irratti gamoowwan dhedheeraa osoo hin xumuramin dhaabbatan hedduudha. Abbootii qabeenyaa mariisifnee akka xumuran mari'anneet jirra. Maallaqni hedduun kan jiru harka namoota dhuunfaa irra. Sun kan ta'eef hojiileen misoomaa namoota hedduudhaan yoo deeggarame malee mootummaa qofaan milkaa'uu waan hin dandeenyeef. Fedhii dhaabbilee dhuunfaa garuu guutuu hin dandeenyu. Humni keenyaa fi fedhiin isaanii walirraa fagoodha. Dur namni gamoo tokko qabu har'a 5-6 hojjeta. Dur warshaa tokko kan qabu har'a iddoo biraatti babal'isa. Fedhii bal'aatu jira.